Akkas. Abbaa caalii qophaa'anii uffatatti uffatanii akka qorrii waa tokko hin tuqne halkan kana Isuma guutu. deemaa oole. Isuma deemaa oole asumaan sagadeessa asumaan taa'ee asumaan taa'ee sin dhaggeeffata Halkan darbee guutu laata. lallabuu qabdu warra. Halkan guutu lallabaa irra abbaa caalii. Wallahi kana bariidhaan hin deema. Gara 4 kiiloo kana pirees dirijjitii. Bariidhaan hin deema mootii ta'u. Rabbi tarras hin kaa'e jiraatin. Har'an ture. Salaamu alaikum. Nagaan bulaa. Har'an danda'amu. Deemuun immoo hin danda'amu. Tolasaa. Laabaan jira. Yoo inni jira. Akkam jettee waan amantii kana hubatteetta qorattee qo'attee Qorachuutti hin jira si naagalees qorachuutti hin jira naan galle qorachuutti hin jira naagalees qorachuutti hin jira. akkasii Ayyee. macaafa jedhamu kana hoo Dubbiin inni jedhu Macaafa beektaa barnoota macaafallee garuu hin qabu ati harma keessaniin waa hedduu hubachuutti hin jira garuu ati. maashaallah jabaadhu hubadhuuti. Macaafni kun macaafa amantii akka hin taane macaafa dhugaadhumaani beekamaadha. Waan amantiin barsiisu istirii wayiidha akka istirii afaan arabaatiin khuraafaata jedhama. Beektaa namoonni baay'een amma Nuur Huseenii du'anii ka'anii iddoo isaan bu'an wallaalame iddoon awwaala isaanii hin beekamu jedhanii kitaabni tolchame jira. Nuur Huseen jedhuun nama biyya ofii kana. Wantoota akkas akkasii kana wantoota hin beekamne. Sayyidal fakkiin akkasitti achitti awwaalamanii asii badanii deemanii biyya sanatti raroo tokkitti qabatanii raroo deemu raroo oolaa ebiluu fa'aat argee warri isaan argan hin fayyanii. Isaan irra isaan millate yaa namni. Waanuma hin jirre istirii akkasiiti beektaa wantoota istiriita dhugaarraa fagaate wantoonni akkasii ni jira. Wantoonni dhugaan immoo waaqayyoo hin du'u jedhee Timootas 6:1 waaqayyoo duwwaati hin du'u inni ifa homtuutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraate iddoon jedhu faan kun immoo wantootuma dhugaadha. Kanaaf wantoota adda addaatu wal makee beektaa khuraafaa ta'uun kiini maxxee barsiisa ergamtootaa fi raajota duraanitti wanta fidanii makan immoo jira. Inni karaa ebeluutiin ta'e karaa maaliitiin wantoota burjajjaa waan qabatamaa hin qabne jechuudha. Wantoota akkas akkasii kana adda laalte Yesuus maal jedhe namoonni isa dudduuba dhufan immoo maal jedhan jettee adda baastee beekuutii qabdaa jechuudha. Sirri. Nama dhibdaan kan jettu kun akka nama dhibbu ol seenii jira eebbaan kun nama dhibdaanaan hin jala teesse. Nabraati. Ollaqe. Mabraati maa biyya namni jedhamu kun mabraatu manatti fakkaata. Ol seenii haasa'e. Aruus arsi jechuun aruusii yoo jedhan gaarii ta'a. Arsii aruusa jechuun mushurraa jechuudha. Aruusii yoo jenneen mushurraa jenneen malee waan badeen qabu. Sanyii sanyii Abeet maabi akkam nagaadha. Maabi Wayyee abbaa caalii akkam nagaadha. nagaadha nageenyi gooftichaa sirraa jiraatu hambassa. Nama dhibdaan naan jette maaloo koo nama dhibe amma dubbii kooti moo Haasaadhuma kee dhaggeeffadhee beektaa sin hordofa. Baay'eedhuma nama dhibdaa hidhiinuma dinqisiifadhe si jalatti. lakki nama dhibu bar waan nama walii galuun dubbadha yeroo baay'een. Bakka maarree bareedaadha dhugaa namatti tola. Akkami waan amantii kana qo'attee qorattee Amantii amananii jiraatu malee qayyabatanii jiraatu miti. utuun qayyabatee utuun dubbifatinii akkasumatti taatee dhumaan bartee wayii namarraa dhageessee amantaa. Yesuus karaaf dhugaa ta'uu isaa sirriitti hin beeka. Kun waan hundaafuu ifa galaadha bal kun.
Amantii miti amantiidha. Amantii jechuun wantoota waan hunda of keessaa qabatudha bara. Maal erga kun ifaadha ta'e wanta biraa maaltu nama barbaachisa ree amma? Yesuus eenyuuf karaadha jettee amanta? Siif karaadha moo warra Israa'elootaatiif saba Israa'eliif? Siifiyyuu naafiyyuu. Lakki ani warra Kuush keessaati hortee Oromooti ani. Muhammadii wajjinis walitti dhufnu akkas taanaan. Hortee Kuush taanaan gara waaqeffataatti deemna abbaa caalii. Lakki yoo quraanni kun quraana kana keessa saba hundootiin addunyaa guutuun jiru ta'e caalamiin jedhu taanaan fuula addunyaa guutuudhaaf hin ergamne hin jedha taanaan maaltu ashkantiree namni xalaa'u maaltu wajjin rakkise. Otoon akka hojii ergamtoota boqonnaa 13 lakkoofsa 23 saba Israa'eliif fayyisaa kaaseeraa hin jedhu ta'e ani warra akka hoolotaa badan mana Israa'elii badan qofaan malee hin ergamne qofaaf malee duwwaaf malee hin ergamnetu jedhu ta'e. Maatewos 15 irratti gara saba eebeluu hin naqinaa gara warra sanaan naqinaa utuu hin jedhu ta'e. Hojii ergamtoota boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irraa hamma 25tti yoo dubbifnu keessumaa 21 fi 22 yoo dubbisne jarri gaafa dhaqan dubbii gooftaa kana dubbii Yesuus kan eenyus Yahudoota qofaatti moo jedhanii hojii jecha Yesuusiif jeesana jedhan deebiin ka hojii jecha Yesuusiif barattoonni isa hojii irra oolchuu isaanii utuu hin argu ta'e ansiin hin jedhu. Waaqayyo saba Israa'eliif akkuma abdachiisetti sanyii namicha kanaa keessa saba Israa'eliif fayyisaa kaaseera Yesuusiin jedha. Saba Israa'eliif jedhe isatu jedhan man jedhe maleen utuunni saba Arabaaf jedhe utuunni saba Qureeshiif jedhe utuunni saba akkasiif jedhe maaltitti na rakkise? Dargii moo Ihaadig moo Haayila Sillaasee moo bilisiginnaan narra kaa'e dirqama? Waan tokko iyyuu sirran keenya Yesuus garuu biyya lafaa namoota hundumaatiif dhufe. Inni suni saba Israa'eliif jedha. Ati saba Israa'el keessaa qabdaa? Ani moo? Israa'el keessatti dhalate biyya hundumaatiif immoo ergamaa ta'e dhalate. Ati saba Israa'el gosa Israa'el keessaa firooma kan qabdu qabda. Sanyiin an kan dhattee Israa'elitti hin galta. Karaa abbaatiin nu tokko karaa Yesuus nu tokko. Yesuus maal sirraa qaba baabaa kiyya Yesuus ko saba Israa'eliif jedha macaafni. Maal dhabee hinde namni lubbuu isaa siilaatu addunyaa kanarra kan hin jirre Yesuus Kiristoos akka ta'e hangarraatti beektaa? Israa'eloota fuullanne Israa'eloota qabee keessaa baasee ajjeese malee Israa'eloota fuullanne humnaan qabanii ajjeesan malee ani waan siin jedhu. Israa'eloot inni saba Israa'eliifan ergamee jechaa jira bara. Macaafni akka jedha hojii ergamtoota boqonnaa 13 lakkoofsa 23 dubbisimee baasi. Yooni dingata iskiriinii tuqee bahee hin baatinaan hin jedhin nan deebi'a. Meeqa? Qoy siin baasa. Sii baasuun? Ammas kana akka duumessaa hawaatti kalqanna bokka godhee gannu roobsaa fedhuun caamsaa akkasuma jedhe. Pam 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 pam. Pim 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 pim. Nama dhibdaaf jedha kun isa kan kenna nama dhiba malee kan namu caa ijoollee Israa'eliif kan ergame fuutee kan biyya keenyatti gashitu. Kan saba Israa'eliif ergame si tachi as fida. Sabni Israa'el gosa 12 qaba. Gosa 12 sana keessa kan itti galtu. Gosa Nairoobiin itti moo Abuu Mu'aaziin keenya jedha kana dubbii qabu Abuu Mu'aazii Abdii. Amma dubbii keenya barbaadaa Abuu Mu'aaz baay'ee guyyaa guutuu. Guyyaa guutuu dubbii keenya barbaadaa isaanii. Karaarra bu'ee